meeshee ka kenna nashiidaa Ayyee. haga nagahu kana qabaata. Wallahi yeroon illee silaa yeroon isinii nashiidaalee kana baaftan yeroo hawaasni kenna teekinooloojii kanarraallee waa hedduurraa fagoo jiru. Haalli yeroo sanitti isinii kaasettii ittiin baaftan mee akkam ture mee haala akkamitti kaasettii waraabaatii turtan? Haalli yeroo sanii akka namni marti beeku wayita kaan dhokataa wayita kaan mul'ataa waan diiniin keessa turellee waan sabni keessa turellee namuu ni beeku. Keessattuu ammoo biyya maraa osoo ta'uu keessattuu gololchi kenna adda. Biyya raas quraa'uun iyyaayee bala'u jedhanii beeytanii raas quraa'uun iyyaayee bala'u jechuun wanni lafa kaan maal ta'etan koofiyaa adii garraan alaamama itti gadhiisi jechuudha. San keessa baane san keessa ture. Qabsoo san keessatti yeroo san diini makana akkuma taane diinii kana hamileen kenna diiniin nasaramu diiniin bakka gahu hamilee kunneen beenu addiinu ya'lu walaa yu'la alayhi tana jecha rasuula rabbiiti diinaan gubbaarra ta'a malee jalan ta'u wa innaa lahu lahaafiduunaan qur'aanallee rabbiin nutu buuse nutu tiisaa rabbiitiif nasaramuun isaan hafu ka jedhu yaanneeti wayituma madrasaa qaraasu nashiidaa keessatti osoma akkasitti dhiyeessinu aakhira eegasii itti tarree tana baasuu jammarre jechuudha. Awwala maaliin jammare ofiin jammare gaafa jammaroon nazmii takka jammare. Allahu Allahu ya Allah Allahu Allahu ya Allah rahman si gabbaaru hasabe nafsi ya amaru daddabe atummaan seena amaru kalika kulleenu gabbaru. Man khaafa Allah rabbi sodaa dhabne malee rabbi nama rabbi sodaate wanni marti isa sodaatti. Yeroo san keessatti akkasitti isiisan kaasettii qopheessaa ture carraan arganne yeroo san namni na dura jiru namni na dura kaasettii baase rabbi jannataan haa qananiisu ka akka aloo umar haji aloo umar fa'a sheemiftaa hanfaan na dura baasanii yeroo san madrasaa qaraasisaa naannoo shaalloo naannoo roobee jedhanii achitti qaraasisaa ture eegasii barri anammoo deebi'ee kaasettii san xiqqoso hawaasaan haga taateefuu ga'uu eegale. Bara 1987 xiqqashoo roobetti Muhammad Amin tokko biratti xiqqashoo mul'ise akkasitti dhufe yeroo san. Mee amma duuba kaasettoota akkasii yeroo sanitti baastanii hagam hawaasa bira geette mee akkamitti hawaasa bira geette kaasettiin kunniin yeroo sanitti? Hawaasa bira ga'u irratti baay'ee dadhabbiin jira. Yeroo san akka tokko haasawa tokko isinitti mee kaasettii Muhammad Amin biratti gadhiise san yeroo san namni kaasettii maxxansuu danda'u akka baaleetti nama kiristaanaa nama tokko qofa nama amaaraa. Ka ofii fedhe gadhiisuu dandaya ka namni biraa gadhiise garaa diinii kanaan xiqqoo waa tuqu kun sababaa kana qaba jedhanii hambisaa turan. Sinii haa galu. Akkasitti garuu akkuma taane hagas mul'ifnee hawaasa biras haga tokko geette eegas anillee isii dhiisee da'wama jammare. Bakka deemutti bakka masiidaatti jedhaani waraabamtii anillee irra kaadhee akkanatti waraabee gadhiisan jennee bakka masiidaatti ni waraabamtii achitti namni gadhiisee gurgurata. Yeroo tokko ijoollee wajjin deema naannoo gindii mana muuziqaa mucaa kaamisii tokko jira. Achi dhufnee ijoolleen tiyya kaasettii tiyya. Naabitii naan jetti nuu fuudhi kaasettiin tiif sagalee ta'etti abbii nuu fuudhi. Maal jedhee fuudha kaasettii abbichi gurgurata maal jedhee fuudhaa jedhee ijoolleen natti boottee nama lama deemee kaasettii birrii kudhaniin kaasettii tiyya irraa bitee eegan achii deeme abboo namni suneen beeyta ishee Abdalhaadiidha kaasettii nuuta isaatti naawama abboo kaasettii ta'e hagana gurguradhe ammaaf tanallee taatu gatii sitti deebisu birrii ta'e hoodhu kaasettii fudhadhu deemi naan jedhee. Akkasitti waraabamaa turte yeroo san karaa biraatiin carraa waraabnuun takkallee waan hin qabne. Hawaasa hagas takka bira geettee haga tokko geette jedhee yaada. Maashaallah. Abbaa barbaadeetu koppii godhee kaasetti marraa koppii godhee gurgurata jechuudha. Homaa. Waa takka akkasuma. Haalaa akka ugaa addunyaallee itti dhabdan rabbi ajirii haga gurra ummataa seente qalbii ummataa seente sanii rabbi isinii haalaa akkayu. Bunyaan umaa miti namuu durumaa deema wallahi alhamdulillahi rabbi umrii isin dheeressee har'a hawaasa keessaniinillee wal agartanii achi asillee wanni isinirra jirtan gaadiini makana babal'isuu madrasaa barsiisaa akka jirtanillee nu himtanii jirtanii amma jireenyi keessan eessa yeroo ammaa kana eessatti madrasaa barsiisaa jirtan?
jireenyi kiyya amma kuroo aniin kun gara umriillee bardiqqashoo akimatti wanna jedhe amma ijoolleen hagas mara wal naannisuun baay'ee nama dhibdi. Jireenyi kiyya amma aanaa gololchaa magaalaa jaarraa jedhan baalee bahaa naannoo Gindhiir magaalaa jaarraa jedhanii achi jiraachaa ture. Kaasetti ammoo waan tokko kan irra dabree jira. Yeroo duraallee ani maallaqaaf hin baafne waan maallaqaatuuf keessa hin qabnu yeroo san isin jecha namni nu qarqaaraa yaada hin qabnu maaliif yeroo itti tumaman yeroo itti hidhaman yeroo itti qoraman namni nu waliin taa'ellee yeroo itti gaafatamu maaliif jala deemte maal sababaan kee ka jedhamu. Namichatu masarratti timirtii qaraa makmaa isa wahiiti. Umriin isaa 85 maaloo namni marti waa barate awwallaalaan du'aa jedhee mana barumsaatti fiiga. Gaafa kan mana barumsaa kanatti osoo fiigu daftara 10 fixe osoo itti baratu. Daftara isaa kana hoo allaalu zeeroo malee raayitii takka hin qabu. Takkaaf takkaa qabee jedhan 30 jira. Gaafa kan si abbaa safu ati kana mara barattee zeeroo ma argattaa jennaan zeeroo tana dur qabnaa mi quxuruun duubaan jira rabbuma itti nu baasa callee. Wannan jedheef rabbi qabsoo waytasanii kanatti nu baase nama diin badadutti nu baase nama diin ifaajutti nu baase. Sagantaan qabnu waa'ee maallaqaa zamana boodaa kana dhageenyee edaawanni maallaqa qabdi. Diininuu maallaqa hin qabu waytasan kan maan diinuu dhokataan rakkataa barsiisa. Yeroo tokko madrasaan harkaa diiganii shaallootti barsiisa waysan ijoollee didiqqoodha Sheekh Abdusalaamii Kadirii Yisuuf annu narraa barata waysan. As dhufnaan Sheekh Abubakrii irroo beekuu waan naan jedhan maal barbaaddee hottee diiganii muyni gaaddisaan jiru badheessan jira. Marree maa muka gaaddisaa jalatti olii gadi hin qaraasisinii hottee diigamte jettee roobee dhufte naan jedhan. Akkasitti miidhamaa diiniin dhufe akkasitti rakkataa diiniin dhufe. Ammuma wanni marti bal'attee namallee arganne miidiyaa irratti baanee haasa'uu dandeenye malee kaleen akkana hin jirtu jechuudha. Akkas jirra kaleessa. Maashaallah. Amma isin ilmaan meeqa qabdan meeshaa kan? Ilmaan 15 qaba. Maashaallah tabaarak. Warri tokko ilmaan jajjabaatte. Shanan ilma bira jiran moo eessa jiran maal baratan moo barsiisota moo hin barataaran? Warri ijoolleen 15 tuni namni lama ala jira. Nama biyya alaa bahee tuunni ammoo barataa jirti. Asirraa ijoollee warra duraati sun warra gurguddate warra wal danda'ee hadaamaa jiru sun warra hadaamaa gale. Ta'ammoo tun warri ammaa xiqqasho duuba kanarratti guyyama keessa fuute akkan jenne malee egaa booda kanarratti warri ijoolleedha. Ijoolleen didiqqoo. Ammallee dubra isiniif fuunaaf shiira tabiraatu takka hin shakkina. Dubri baay'een nu jira. Hedduutti isin dhageeffatu jira ammayyuu kunoo. Amma fi ijoolleen amma na harka jirtu ta amma waliin jiru ta amma nafaqaan na bira jiru ijoollee jaha. Maashaallah tabarakallah. Maashaallah hundaa rabbi bakkaan isinii haa gahu. Duuba mee amma hoo isinii irra deebitanii kaasettii nu baasuu feetammoo niyyaan keessan akkami mee kaasettii akkanatti babbareedu kana sagalee akkana qabdan teekinooloojii baraa kanaan gargaaramtanii akka hawaasa keessan bira isinii haftu. Kaasettii nu baasuuf moo akkami mee? Akka dhugaatti namichatu waan jedhe nama nagaraan hagamsi gaa'e jennaan kanaa xiqqoo irraa wanna jedhe irraa hir'ise nagarte jedheen jedhe. Intu ine gana kaasettiin haroonni guutuu jirti. Umrii kiyya kana hagafe kaleelleen qonnellee nagannellee diin irratti asiin gahe. Armallee hagatti hafe tana yoo naa rabbi naa aanjessee tamkiina naa godhe hagana amma nama harka qabee harkisee na fideemi tanarrallee haga dhumaattillee kaasettiin tan tuqinilleen haroonni lafa ciifti. Halkanii guyyaa wanni barreessu tanuma waan biraa maal yaada lafeetii eeganaa achi. Maashaallah. Inshaallah amma yoo rabbi jedhe nutu isinirraa fudhatee ummata biraan gaha akka goone rabbi nu haa laaffisu. Tana asumaa waadaa isinii gala amrii rabbiitiin hawaasuma keenya kana qabna. Hawaasuma keenya kana wajjin fuuneetii gurra hawaasaatiin isinii geenna. Isinillee rabbi fayyaa isinii haa kennu. Waliin nuu qindeessitanii itti nuu qophooftanii laalaa nashiidaa dhedheertuu akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaasaan fa'aa akka sheeka keenya shee Miftaat akka shee Aloo sanniin hedduu barbaada hawaasni keenya nama keenya waan dhageeffatu dhabee fa'aa muuziqaan gurra guutuutu jira dhaloota ammaan kana mee namoota akkamtu as haa dhagahanii mee amma kaasettii sadaffaa sanirraa xiqqoo mee irra nu buusaa sanillee
حامي أنا أما كاسيتي تسن كيسة لما فا الرجل تنتني نفسيات النبيسة والله دقيفتا تريرا دلو من ناتي دقها تري بركوما لما في سدي فاسئة ميرا نبوسا سمرا نوجد أمي أكتي وديان تنكراتا آتي دالون كوني هادقه مي إلما نبينا إسماعيل كمتي قالوا في قبعي Alma Popeye Malik Rahmanur Rahim Siman Sikadane Rahmanur Rahim Jajaban Fenele Wasite Motamu Rakote Nambeita Rahman Sitinimu Dinan Islamumma Nuhana Zaramu Alhamdulillahi Galani Karabi Akawahim Beinu Kanu Genne Kalbi Ya Farfa Mafanu Nakata Tefiomu دين الإسلام ما أنو هنزرمو كيسا إبراهيمي وكيسا سيبه إيقا عمري نبا دبا فايته إيقا عمري نانا سقلت مقاي إلمان كاناني سي رحمن الرحيم دين الإسلام ما أنو هنزرمو إلما أرغتو فوانا كجبا قلقلان كنفي نبي مال تدبا دافع في ترولي ثم كعومو دين الإسلام ما نوانا زرمو قد فتح مجا ولي ركتني ركورا نباسا أجيشو عبدتني ندون اللي مكان كنن دقتمو دين الإسلام ما نوانا زرمو يوم جان جباتي ركو وراتو في ربي بلا أمري جباني تدفي جدان المكان كينا هاقرامو دينا الإسلام ما نوانا زرمو مجاكي يا جدان بالله والله فودي في أمال الله فودي لقى من أبونا هولا وحي ربي صدقا قرانا إن صدات مجاك كوننا ديدنا جيش ربي ديدون سلان دنديمو دين الإسلام ما نوانا زرمو شيطاني وسواسو غرهانا ديمه مجان كيسي جلا أجدين غرامه توكيشي كيجدين سنغلا فتامه أكان غرامه جدين نسوسيتيمو دينا الإسلام ما نوانا سرمو مجا ايغا منغدومني ربي نمبداسه كاي ايغا جوانه إنينو إركيسه مالتو إبراهيمي غرهوتي كاسه jecha shaytaanaati mu'minin dagamu diinaan islaamummaa nu hana zaramu jedheen shaytaanni sababaan Ibraahim gurra utti kaase manaamatti rabbiin Ibraahim dubbise Ismaa'il ilmi keenya haa gurramu hajara shaytaanaa ta'uu yoo hubatte a'uudhu billaahi jette irra maganfatte sinnaa kenne rabbii kiyya yoo fudhatte sabri teetinoonneen tiyyaa guutamu diinaan islaamummaa nu anan zaramu shaytaana ilaahii biratti jibbamee jetteen eega mucaan kiyya rabbiif gorra'ame rabbii kiyya faarsu maleen jedhu hamu diiniin islaamummaa nu anan zaramu shaytaanni haanarraa wayitee jibbaate fiiga Ismaa'iliin dhagaadhaan darbate yoo ufirra laale mucichi millate waa garaana nyaatte jedhe wasitti haa himu diinaan islaamummaa nu anan zaramu beeytaa karaa abbaan kee kun isin deemu billaa waa fe'umaan bilaa shambaatamu hoolaa mitisi namni gorraamu jalaa badi yookaan didi jala deemu diinaan islaamummaa nu anan zaramu maaltu fide jedhe mucaan abbaan na gorra'u mee sababaan maaliif ana haa ta'u irrakkate malee wahii malee abbichoon kana malee hin qabne na gorra'an se'u osoo nu batiniin didu jala deemu diinaan islaamummaa nu anan zaramu wanni si gorra'uuf jedhe nabbee manaama argeeti ilma naa gorra'i rabbinaan jedheeti awwaan garre rabbiif nama gorra'amu diinaan islaamummaa nu anan zaramu barati shayxaana jedhe mucaa yoo hubadhe ilaalu rabbiif abbichoollee diduu natti malu inuu diduu dhiisi kutadhe qeebalu
anuuf kenne jedheen akka gorra'amu diinaan islaamummaa nu anazaramu Ibrahim deemeni wayitaminaan buuse jecha rabbiin jedheen itti ifa baase ani si gorra'u jechuu itti ibse giddiitu na godhe waa jaaladheen deemu diinaan islaamummaa nu anazaramu وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جد يا أبتو نرى رفتني نقرأوك يا قلبي سنداكني أنا تسيد دا جتنا يادني جت ربك يا دفعها قوتمو دين الإسلام ما نونزرمو Yo inni harkasa hiduu fitti deeme yaa abbichoon ani dhinjade ansi ajajame rabbitti sabbare kanatti hakame boru jannatasa kana qunnamu diiniin islaamummaa nu anazaramu yaa abbichoo jedhe waa walit dhaamanna waa sadi dhaamadha waa hedduun seeyna qalbiitti naafudha narraan dagatina duniyaatti wal argu naan janse hulamu diinaan islaamummaa nu anazaramu yaa abbichoo jedhe wanni an dhaammadhu billa wakee jedhe tolchiinaa garadhu hadhaa du'aa jedhe danda'een fudhadhu akka dafeedhu hin kiyya geeggeeffamu diinaan islaamummaa nu anazaramu uffata kee jedhe abbichoo jabeessi dhiigarra akka diinii wayaa kan keentu hin esirra akka ijoolleen dhiiga garte sabdiin dhabne narra jedhiin jannatatti wal nu haa qunnamu diinaan islaamummaa nu anazaramu garaa ol deebi'ee harka fi bal'ise diriirfatee abbaa ofii jala ciise hin sodaatin jedhe abbaa jajjabeesse imaanaan kan malee rahmaanur rahiimu diinaan islaamummaa nu anazaramu Ibrahim mucaafi yoo laale lafatti imimmaan ijarraa garroobe fuulatti akkamiin gorraa jedhe yaa rabbi kun ilma dhabaati yaa fatanaa rabbi yoo nama qunnamu diinaan islaamummaa nu anazaramu jedhe yaa abbichoo narraan rifatini anaasillee rabbi kennan komatini fuula kiyya laalte garaan sindaaqini rabbiif gorra'amu naan haa jammaramu diinaan islaamummaa nu anazaramu fuula kiyya laalte dadhabdu gorraasa jedheen fuulaan si jaraa gara lafa gaddeebi'ee ciisa morma kiyya duubaan jammadi gorraasa akka karaa rabbiitti jaalatamu diinaan islaamummaa nu anazaramu eega mucaan fuulaan gadi deebi'ellee Ibrahim gorra'u dadhabe ammallee yaa abbichoo jedhe dadhabdu tanallee ammas mala bidha meesitti haa himu diinaan islaamummaa nu anazaramu ammallee si hima abbaa mala bira ijaan na laalini achi laalinarra billawa kee jedhe naannesi ufirra na jala qabata mormi haa muramu diinaan islaamummaa nu anazaramu dubbii kana rabbi quraanaan himeemi yaa bunayya inni araa fil manaami quraana keessatti ilaali suuraa gami suuraa wasaafaati bakkitti argamu diinaan islaamummaa nu anazaramu sheeytaanni haajaraan karaarraan dabsine dirqama ilaahi Ibraahimin dinne akka gorra'amuuf Ismaa'iluuf kenne rabbii haqaa tolche tokko nuun dagamu diiniin islaamummaa nu anazaramu warri samaawaata malaayikanni boo'e bineensa allaatti rahmaanitti iyye martinuu cinqame kaaliqatti boo'e jedha yaa rabbi akka nuu furamu diinaan islaamummaa nu anazaramu hoolaa waggaa hedduu tiisan jannatatti malaayikaan erga rabbiin gad Ibraahimitti Ibraahimii kiyya si laaluufi malee si jibbeetii miti arrasi haafu jedheen ilma keeti bakka mucaa keeti hoolaan haa qalamu
دين الإسلام ما وأنا زلم وبالله التوفيق. ما شاء الله شيخك إن ربي عمري سن حديرس والله ربي أما اللي هفت عمري كيسني كيس بركان وفكايو أمتك إنك إنسان أما إنسان سني نشيد عن سني جد أنتوني إنسان ربي نرت أودية ويا عرفا كنا نمني قالوا رك كراغو دمته تانا اللي شيء نمان كين رانو هدوبة إن شاء الله يوكي شيء مفتاح رانو دوبة دك إنسان تانا را أستاذك يا أكيران سجنتا براتي كوتا كان كبا. بسم الله الرحمن الرحيم. حواسا كينا جزاكم الله خيراني. هما أفانو مكيناني ولالود آني غبابساني وان إيرا وان قد أرغتاني أستاذ كينا ربين جزاي ساني هادي بؤو بريساني وان سلا أرغتاني قوياتو كومي قويا لما متي تربان تقوتين أمني جيشوما غبابا وهيتين سينا كان أرغتاني نتهمو إسانيتي واني كوني واربي سماواتا قرآن نتبوسي دبتي قويا فولا دورا كين نجرو كان أرغتاني قرأمي اللي نولي هردفني وان سنقر أجرو كيسا إساتو قوان تهيف كان حياكم الله خيرا هما إبسا باي إنوم برباچسو وان قرآن ربي دبتي حديث اللي متي واني كوني وان قرآن أرغتاني إبسامي كان في دغايو كان دبنو تاتي أستاذني أما أرغتان كوني كتابني كنو إجان أرغا جرتني وري ربي سنت ملسي فولا تكلم واني سانما ريف الراقران كتاب برات تولي جرا ملي كرمو كفكاتو توكولا ما ميتي كنو اس جرا دغاي سنت مودافي يعني انو ديو متنا جدي نركساني لفرا akka kuno makiinaan waa karaa wayita tolchu argitanii gangalchee muka kaan kaanitti buusee dhakaa kaan caccabsee ol baasu obboleessi keenya kun argitanii ol na darbe amma isaan ammoo kanuma waliin osoo da'awaa deemaa jiranii wallahi ka takkaa umrii isaanii abbaan isaanii ulamaa'a argitanii darasaa baay'ee qaraasisanii akkuma san warra karaa diinii irratti obboleeyyan isaaniillee argitanii sheekota isaaniillee akkasuma osoo da'awaa olii gadi deemanii argitanii ka masjida ijaaranii da'awaa godhanii gammoojjii biyya gammoojjii keessatti kanuma waliinuu lafa dhawanii caban amma yeroo ammaa kana kunoo miilli isaanii tokko kanaafi argitanii obboleeyyan keenya yoo wanni kun irraanuu hafu waa irraa argitanii godhachuu dandeenya waa irraa dhageeffachuu dandeenya jedhamu taate waan goonu wallaallee jennaan argitanii asiin hawaasa keenyatti obboleessa keenyaa kanaanirra guyyaadhaa kana fuula isaanii arguu dandeenye biyyi isaan jedhan sunillee biyya ajaa'ibaati carraa akkanaa kanatu argitanii isaan mudatee alhamdulillah ka biyya san keessa isaan jireessee haga amma kanaaf asumaanii kanallee isin dhageessuu barbaadeeti hayyaakumullahu khayranii namoonni babbaay'een argitanii warri rabbitti amanee yookiin ifaajee diinii kanaa qabu baay'een isaanii danqaraa fi rakkoo akkanaa keessa turanii rakkoo akkanaa keessatti hafanii warri har'a silaa miidiyaa gurra namaa tahee fuula namaa tahee harkisee nama argitanii hawaasatti as baasu baay'een isaanii ifaaje manama muraasa argitanii hagammaa tajaajila hawaasaa godhanii itti fayyadamaa jiran malee kanaaf obboleessa keenya isaa fi warra isaaf fakkaatu hundaayyuu rabbiin jazaa isinii haa deebi'u jecha fajazaakumullahu khayran namni khayrii kana nama gargaaree gargaarsa namaa tahe akkuma nama argitanii isa waliin dalagee bu'uura lafa kaaheeti kanaaf hayyaakumullahu khayranii galatoomaa rabbi isin haa galatooffatuu isiniin jedha. Wallahi namni hedduun alimman keenya hedduun ka dhokatan ka seenaan isaanii tokko irraan hafin ka umrii isaanii irra diinii kanarra fixan rabbiin isaanii haa laakkayu har'a ammoo warra caafii dhaqqabanne warra tooyida fuudhee nuu gahe galatoomaa jechuun hin dirqama keenya galatoomaa qofa yoo osoo hin taane akka nuti fayyadamnuuf akka nu uumamaan beeyne kana wallahi isaan siiraa rasuula rabbii akkanatti nashiidaadhaan lafa kaayan kan siiraa sahabaa irra qur'aana rabbii irraa akkana nashiidaan afaan oromootiin lafa nu kaayan kana
nutadha umaa waan irraa beeknu hin qabnu jechuu dandeenya. Waan akkanaa kana irraa hambifachuudha qabna. Sagantaa fuuldura qabannee natu isinitti deebi'aa. Akkuma beekamu hawaasa kiyya, hawaasa khayrii, hawaasa rahmata. Allahu Allah asma keetiin si qabee na qajeelchime yoo karaa kaarraa dhabe na taasisime waan taasisuu dadhabe na taasisime waan taasisuu dadhabe akkas jetti nazmiin tuni guutuu isii harkaa qaba. Anuma gadhiisee uumaa awwala gadhiisee eegasii lamuu namni biraa amma waraabe malee. Inshallah tanallee hedduu isii cufayyuu yoo rabbi jedheera nu deema. Yaamanne jettee nu marsi haa himu eegaa manne ubtuu bandachaa nu lamu feetu nu fete feetu nu qalii feetu nu gobe dalagii jettee waan garaan kan kee haasame naa taasisime waan an taasisu dadhabe. Umar rifata diga garran fuula irratti si maaliif dha'e obboleetti koo kanatti haga yooduna kate garaan dadhabe naa taasisime waan an taasisu dadhabe. Meeqanni jedhan kitaaba sanuu nagarra kakadhu jettee nakkan jijjiirree na dura hin jiru jedheen hin dhiisa malee yoo jibbe naa taasisime waan an taasisu dadhabe. Dikadhu jismi jettee noodu si kenna bishaani Quraana Rabbii tahaara malee tuqani Quraana fuudhee kara eedisu dadhabe naa taasisime waan an taasisu dadhabe. Umariina daa'imana seenu jalqabe naa taasisime waan an taasisu dadhabe manaa gabbahee umar afaaniin dubbii dadhabe. Ajjeesu bahe amma amanu asabe imimaniifu umaru argu dadhabe naa taasisime waan an taasisu dadhabe. Umar qajeele karaa nabiyyiin jedhanii asaaba rasuul umariin qaawaan arganii arra nu fite jedhan malli waa nu dhibe naa taasisime waan an taasisu dadhabe.